Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee giddugala tajaajila dijitaalaa iddoo tokko Addis Masoob Arfaffaa kutaa magaalaa Qiirqositti eebbisuun hojii eegalchiisan. Giddugalichi gamoo abbaa darbii 9 kan qabuu fi tajaajila mootummaa adda addaa bakka tokkotti kennuun yeroo baasii fi humna qusachuuf kan dandeessisu ta'uun himameera. Gaaffii hawaasni kenniinsa tajaajilaa irratti irra deddeebiin kaasaa ture bu'uura taasifachuun magaalaa Finfinneetti giddugala tajaajila dijitaalaa iddoo tokko kutaalee magaalaa 4 keessatti hojii eegalchiisu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee giddugala tajaajila dijitaalaa iddoo tokko Addis Masoob kutaa magaalaa Qiirqositti ijaarame wayita eebbisan ibsaniiru. Kantiibaa Adaanech eebba giddugalichaa irratti haasaa taasisaniin yeroo dhiyootti giddugaloota tajaajila dijitaalaa iddoo tokko Addis Masoob 3 hojii akka eegalchiisanis ibsaniiru. ዛሬ ቂርቆስን አስጀምረናል። ቀጥሎ 3 ክፍለ ከተሞች ይቀጥላሉ። har'a tajaajila dijitaalaa iddoo tokko Addis Masoob damee kutaa magaalaa Qiirqos eegalchiifneerra. Itti aansuudhaan ji'uma kana keessa kutaalee magaalaa 3tti tajaajilicha hojii ni eegalchiifna. Bu'uuruma waadaa seenneen hanga xumura ji'a eebilaa bara 2018tti kutaalee magaalaa hafanitti tajaajila dijitaalaa iddoo tokko Addis Masoob xumurree hojii ni eegalchiifna. Dabalataanis tajaajila dijitaalaa iddoo tokko Addis Masoob socho'aa ta'e hojii keessa galchuuf hojjechaa jirra. Magaalaa Finfinneetti tajaajila mootummaan kennaa jiru hedduu ta'uun kan himame wayita ta'u tajaajiloota irra jireessaan gara dijitaalaatti galchuunis eerameera. Turtii waggaa tokko booda ammoo tajaajiloota kennaman guutummaan guutuutti gara dijitaalaatti galchuuf hojjetamaa jiraachuus kantiibaa Adaanech eeraniiru. ለህዝባችን የምንሰጣቸው አገልግሎቶች በርከት ያሉ ናቸው። ቀጥታ ለህዝብ የምንሰጠው አገልግሎት tajaajilli nuti akka magaalaa Finfinneetti uummata keenyaaf kenninu hedduudha. Tajaajiloota 600 ta'aniin kallattiidhaan jiraattota keenya tajaajilaa jirra. Achi keessaa tajaajiloota 240 gara dijitaalaatti galchineerra. Tajaajiloota filataman kanneen hawaasni hedduminaan barbaaduuf dursa kennine malee turtii waggaa tokkoon booddee tajaajiloota bulchiinsa magaalichaattiin kennaman guutummaan guutuutti gara tajaajila dijitaalaa iddoo tokko Addis Masoobitti galchuuf xiyyeeffannoodhaan hojjechaa jirra. Tajaajilli kennamu wal fakkaataa akka ta'utti dursa bu'uuraalee misoomaa ijaarree kan jedhan kantiibaa Adaanech tajaajila dijitaalaa taasisuun qaama jijjiirama magaalaa Finfinneetis jedhaniiru. ይህ ሁሉ የአዲስ አበባ መዘመን Tattaaffiin kun hundinuu qaama jijjiiramaa fi ammayyaa'uu magaalaa Finfinneeti. Waa'ee jijjiirama magaalaa tokkoo yeroo haasofnu dhimmoonni qulqullinaa fi itti fayyadama tekinooloojii adda dureedhaan eeramu. Magaalaan Finfinnees adeemsa magaalaa ismaart ta'uuf eegalte itti fufsiisuun danda'ameera. Kaayyoon magaalittii ismaart taasisuuf qabanne milkeessuuf bu'uuraalee misoomaa barbaachisoof xiyyeeffannoo kenninee hojjechaa turreerra. Hojii hojjetameen jiraattonni kenniinsa tajaajilaa ammayyaa qulqulluu fi saffisaa akka argatan taasiseera. Tajaajilamtoonnis tajaajila fedhu akka argatu taasisuun danda'ameera. Giddugaloonni tajaajila dijitaalaa iddoo tokko Addis Masoob jiraattonni mana isaanii ta'anii tajaajila barbaadan akka argataniif kan dandeessisu tekinooloojii hidhachuus kantiibaa Adaanech ibsaniiru. ገና ስትገቡ የሚቀበሏችሁ እነኚህ ወጣቶች አዳዲስ ሰልጥነው ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው gara giddugaloota tajaajila dijitaalaa iddoo tokko Addis Masoob wayita dhuftan dargaggoota fedhii fi kaka'umsa hojii qaban leenjiidhaan kan ga'oomaniin simatamtu. Dargaggoonni kunneen kanneen naamusa gaarii fi ogummaa tekinooloojiin ga'oome horatanidha. Tajaajilamtoonnis ulaagaa tajaajilaaf isaan barbaachisu guuttatanii tajaajila argachuuf gara giddugalichaa wayita deeman rakkoo tokko malee tajaajila barbaadan argachuu ni danda'u jechuudha. Dabalataanis giddugaloonni kunneen jiraattonni mana isaanii ta'anii tajaajila barbaadan akka argataniif kan isaan dandeessisu tekinooloojii ga'aa hidhataniiru. Hojii nuti hojjechaa jirru kun kan yeroo osoo hin taane kan itti fufudha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee ulaagaa tajaajilaaf isaan barbaachisu qofaa guuttachuun rakkoo tokko malee tajaajila barbaadan argachuu akka danda'an kantiibaa Adaanech ibsanii hojjettoonni dandeettii ga'aa qaban ammoo isaan tajaajiluuf leenjii barbaachisu fudhatanii hojii keessa galuus hubachiisaniiru.